Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kiibxataa, jimaataa fi sanbataa ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqabu. Sagantaa keenya har'aa beeksisuudhaan hanga xumura sagantaa keenyaa kanan isin faana turu ani Firaa'ol Jaalataati. Akkuma aadeeffanne qophii keenya oduudhaan tokko jennee eegalla. Haala sochii dippiloomaasii adda bilisummaa Oromootiin taasifamaa jiruu fi haala yeroo irratti gaaffii deebii miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa damee hariiroo alagaa jaal Dr. Shuggut Galataa waliin taasisne oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Gaaffii deebii kanatti aansuudhaan ammoo ibsa haala yeroo irratti adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaarraa bahee isiniif dhiyeessina. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Oduutu as aanaa kunuuta. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu ammoo an Libangadaati. Godina Lixa Shaggar Ona Calliyaa magaalaa Geedoo keessatti humni addaa ittisa uummataa mana ergamaa wayyaanee Haqinoo jedhamu irratti tarkaanfii fudhate. Bitootessa 22 bara 2018 humni addaa ittisa uummataa godina Lixa Shaggar Ona Calliyaa magaalaa Geedoo keessatti nama ergamaa sirna wayyaanee ta'e Haqinoo jedhamu mana miseensa paarlaamaa wayyaanee Shaambal Nagaasaa jedhamu keessa osoo inni taa'u tarkaanfii boombii irratti fudhatuun miidhaan ga'uu oduun arganne ifa godha. Shaambal Nagaasaan miseensa paarlaamaa wayyaanee waggaa ta'u nama labsii waraanaa uummata Oromoo irratti harka baasee raggaasisee ta'uu oduun arganne ifa gochuun kanarrayyuu darbee lukkee diinaa Haqinoo jedhamu manasaa magaalaa Geedoo keessa jirutti galchuun sabboontootaa fi qeerroo Calliyaa irratti shira diinummaa hojjechiisaa kan jiru ta'uu hubachiisa. Lukkeen diinaa Haqinoon gocha diinummaasaa kanarraa akka dhaabbatuuf deddeebi'amee akeekkachiisamullee didee waan itti fufeef tarkaanfiin kun irratti fudhatamuun kan ibsame waggaa ta'u tarkaanfii kanaanis miseensa paarlaamaa wayyaanee Shaambal Nagaasaa hojiin ala ta'uu oduun nu ga'e ni hubachiisa. Magaalaa Burraayyuu dabalatee godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti duulli hidhaa itti fufe. Magaalaa Burraayyuu fi magaalota godina Oromiyaa adda addaa keessaa akkasumas baadiyyaaleettis duulli hidhaa Komaand poostii wayyaanee fi humna waraanan lammiilee Oromoo irratti gaggeessamu haalaan babal'atu maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Qeerroon dargaggoonni Oromoo hedduun magaalaa Burraayyuu fi magaalota naannawaa Finfinneetti argaman keessaa waraana Komaand poostii fi poolisoota federaalaan ukkaanfamanii fudhatamaa jiraachuun ibsameera. Waraanni Komaand poostii wayyaanee magaalaa Burraayyuu qofa keessaa tarrisa maqaalee sabboontootaa fi qeerroo Oromoo 600 ta'an galmeessatanii hidhuuf duulatti akka jiran maddeen keenya ifa godhu.
qeerroon magaalaa Burraayyuu of eeggannoo godhachaa duula hidhaa fi ajjeechaa mootummaa wayyaaneen banamee jiru kanarra aanuuf karaa danda'ame hundaan fincila xumura gabrummaa itti fufuun dirqi akka ta'e dhaamsa waliif dabarsaa jiran. Godina Jimmaatti lukkeeleen diinaa sabboontotaaf qeerroo hiraarsaa fi mana hidhaatti guursisaa jiran saaxilaman. Ergamtoonni wayyaanee godina Jimmaatti koomaand poostii waliin ta'uun ilmaan Oromoo hiraarsaa fi hidhaatti guursisaa jiran saaxilamaniiru. Koomaandar Naziif Abbaa Jabal Onadeedoo, Sabsibii Tsaadiq Koomishinii Magaalaa Jimmaa, Shaafii Abbaa Fiixaa Kantiibaa Magaalaa Geembee, Ra'iis Huseen Bulchaa Onagommaa, Abdallaa Abbaa Maccaa dhimma nageenyaa Onadeedoo, Awwal Abbaa Simal dhimma nageenyaa Onagommaa, Haziif Abbaa Garoo Ramadamaa ganda Gubbee Bosoqaa Ona Maannaatti, Miiftaa Abbaa Zinaab Bulchaa ganda Bosoqaa, Muhammad Kabir Abbaa Jamaal koomaand poostii waliin Deedoo irratti kan hojjetu, Hasan Abbaa Garoo Geembeetti koomaand poostiin wal ta'ee kan hojjetu. Lukkeeleen diinaa kunneen koomaand poostii wayyaanee waliin ta'uun sabboontotaa fi qeerroo Oromoo hiisisaa fi dararsiisaa jiraachuu oduun arganne mirkaneessee jira. Lukkeeleen kunneen gocha isaaniirraa daddaffiin akka deebi'an qeerroon akeekkachiiseera. Oduu xumuraatiin sabboontoonni Oromoo bakka jiran hundaa waraana bilisummaa Oromoo waboo cimsuuf gumaata godhan itti fufaniiru. Sabboontoonni Oromoo irreef gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo waboo karaa maraan jabeessuuf gumaata adda addaa godhan cimsanii akka itti fufanii jiran oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabu ifa godhaa jira. Kanneen waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf gumaata godhan keessaa sabboontoonni Oromoo Saawud Arabiyaatti argaman isaan tokko gaataan dibbanas waraana bilisummaa Oromoof maallaqa arjoomaniiru. Haaluma kanaan sabboontoonni Oromoo magaalaa Jiizan irraa Abbaa Hamzaa Riyaala Saawudii 300 fi Ahmed Mohammad Hassan Riyaala Saawudii 500 walitti Riyaala Saawudii 800 waraana bilisummaa Oromoo waboo jabeessuuf arjoomaniiru. Tumsi isaan waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf godhan kan itti fufu ta'us wayituma gumaata kana godhan waadaa seenaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenyaafan hordofaa. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee itti fufee jira. Gara qophii itti aanutti dabarra. Qophiin itti aanullee gaaffii deebiidha. Muuziqaa coomsaa kana booda isiniif dhiyaata. Faana bu'aa. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaa keenya har'aa keessatti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo olaanaa keessaa tokko kataan miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa damee hariiroo alagaa kan ta'an jaal Dr. Shuggut Galataa qabannee dhiyaannee jirra. Haala sochii hojii fuula gamatti bobba'anii jiru irratti ibsaa kan nuuf kennaniif yaafeerraa. Jaal Dr. Shuggut Galataa duraan dursee sagalee bilisummaa Oromoo waliin gaaffii deebii kana taasisuuf argamuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Anillee gama kiyyaanii qopheessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo gaaffii fi deebii kanaaf na dhiyeessuu keessaniif galata guddoo qabduun jedha. Jaalli Dr. Shuggut jidduu kana dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo ka waliigalaa ibsuudhaa fi deeggarsa itti horuudhaaf akkasumas dhimmoota adda addaatii fi mootummootaa fi qaamota gamtaa Awurooppaa adda addaa irra deemtanii yookaan immoo adda addaa haasofsiisaa akka turtan dhageenye. Mee maalitti turtan? Mee haala isaa kana dhaggeeffattoota keenyaan nu ibsuu dandeessu? Ayyee dhugaadhaa imaalaarra hin jiran mallee Biraaselis dhimma adda addaa irratti qaama mootummaa gamtoomanii kan mana marii Awurooppaa koreelee adda addaadhaa fi koomishinaa fi akkasumas qaama European External Action Service kan jedhamu kan hariiroo alaa fi nagaa biyyootii adda addaa wajjin hariiroo European Union qabu kan hojjetu wajjin waajjira isaanii adda addaa irratti deddeemaan ture.
akeekni bobbaa kiyyaa waa iddoo ija ta'an of keessaa qabu tokkoffaa haala naannoo kibba Oromiyaa irratti naannoo Moyaalee irratti dhalatee uummanni keenya uummanni nagaadhaan jiraatu qe'ee irraa buqqee lubbuu isaatti dhabe. Inni kun biyya lamaa keessa qubatee jiru gargaarsa namoomaa fardii barbaada. Isa kana qaamni ilaalu akkaataa inni itti gargaarsa godhu adhaadiyya godhuufiif kan itti akeekatedha. Inni lammeeffaanii yeroo ammaa kana keessa biyya keessas taanaan hiriirri deemaa jira. Sochiin uummataa deemaa jira. Sochii uummataa kanaaf mootummaan deebiin inni kennaa jiru humnaan waan ta'eef lubbuu namaati keessa darbaa jira, madaa'aadha jira, namni jimlaadhaan immoo funaanamee mana hidhaatti seenaa jira. Haalli mirga dhala namaa biyya sana keessatti jiru haala yaaddessaa ta'uusaa qaamota dhimmoota koreen ilaalan akka isaanitti hubii kennaniif ture. Inni sadaffaanii mootummichi jeequmsa ofiisaa uume kana keessatti akka waraanni bilisummaa Oromoo gariin kan inni biyya gadhiise sababa waraana bilisummaa Oromoo faatikaa jedhu faatii sabqunnamtii isaa irratti labsaa. Inni kun dhaara ta'uusaa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo haqaa gaggeeffachuusaa irraa kan hafe waan jeequmsa uummataa keessa akka hin ibsuu ture. Ka xumuraa yeroo darbee jaarmolee siyaasaa Impaarii Itoophiyaa keessatti dantaa qabna jedhanii hojjetan mara yaada iddoo tokkotti dhufanii waliin hojjechuu tolfatanii jennee baatii Febraarii darbe kana keessa Londanitti konferensii qopheessinee turre. Isa kana irratti jaarmoleen hundallee ta'uu baate hanti tokko argamanii jiru. Gara fuula biraa itti fufeenya kanaadhaaf waan irratti hojjetaa jirruuf isaan kana irratti ka xiyyeeffateen qaama mana marii keessa koreelee adda addaa komishinii fi European External Action Service akkasuma qaamota ilaalan wajjiniin marii gochaa ture. Dhimma kanarratti dhimmoota hedduu kan immoo mata dureelee kallattii adda addaatti fuuleffatan hedduudha qabatanii kan bobbaatanii qaamonni mootummootaa fi qaamonni adda addaa haasofsiistan kun deebisaa maalii isinii kennan yookaan deebisaa gama isaaniitii argattan hoo maal fakkaata kan gama kanaan jiru? Deebisaanii keessumaa gargaarsa namoomaa ilaalchisee yaaddoo guddaa fardiidhaan akkatti irratti deebii kennanitti irratti hojjetaa jiru. Aga tokkoon mootummaan Keeniyaas gatii irratti karaa isaan dhiyeeffateeruuf isa kanarratti baay'ee haala pozitiivii deebii gahaatu jira. Haa ta'u rakkoon jiru isa internal displacementii ta'e mootummaan Itoophiyaa kufiisaa gargaarsa argachuuf yookiin immoo akka tokkotti cufuuf isa sana rakkoo qaba. Uummata keenya isa biyya keessatti buqqa'e isa biyya ollaatti buqqa'e waan lamadha kan qe'eerraa ka'e. Inni tokko biyya keessatti buqqa'ee qe'eerraa ka'eera. Inni kaan immoo buqqa'ee biyya ollaa ta'eera. Isa biyya ollaa deebii fardii kan argatu fakkaata. Maaliif deebii qabsiisaan kennaa qabatamaatiif kennamaa jira. Inni biyya keessaa garuu amma illee gaaffii keessa jira. Karaa kaan garuu waliigala hojii gahaa qabu, yaaddoo guddaa qabu haala biyyi sun itti jiru haala nagaaf tasgabbii gaafa Afrikaa guutummaatti yaaddessaa ta'uu isaan hubatama. Egaa ammumallee watan isin haasofsiisaa jiru kanallee bobbaa keessanirra jirtu yookaan immoo bobbaadhumarra jirtu. Fuula duraaf maalidha wanni akeekkattan egarii hojii gama kanaatiin wanni biraa egariidhaaf fuula duraaf gama kanaan hojjechuudhaaf wanni itti fufiinsaan hojjechuudhaaf karoorfattan ni jira laata waan dhaggeeffattoota keenyaaf himuun isinirra jiru? Gama keenyaan egaa hojiin qunnamtii halagaa hojii dhaabbataadha. Hojii walirraa hin qixne waan itti fufee deemu. Waliigala garuu guutummaadhumatti haalli
biyya sana keessa jiru haalli nagaaf tasgabbii naannoo sanaa sababa hundeerraan biyya Itoophiyaa sana keessatti dhiibeen jiru gaaffii uummataa deebii dhabeef dhibeen suni daangaarra dhangala'ee biyyootii gara biraa biyyootii gaafa Afrikaa jeequmsaa waan hin oolle ta'uun hubatamee jira qaama hunda biratti. Isa kana irra aanuuf tattaaffii ta'uu sana hubachiifachuuf mararfannoo argachuutu jiruu keenya gara fuula duraadhaa itti jira. Ilmaan Oromoo biyyoota ambaa isinitti bobbaatan kana haa ta'u biyyoota ambaa kanneen biroo keessa jiran hawaasni Oromoo miseensotaaf deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo walumaa galatti ilmaan Oromoo akkasumas firootaaf deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo maaltu irraa eegamaa jettaniiti dhaamsa dabarsuuf isaaniif yoo dhaamsa qabaattan walumaa galattis dhaamsa yoo qabaattan hiree kanaan dabarfachuu dandeessu. Baay'ee fayyaa ta'ii ilmaan Oromoo har'aa waan lamatu isarraa eegama. Waan gurguddoo lama jechuudha yoo walitti cuunfe ka jalqabaa obboleessa isaa obboleettii isaa dhiiga isaa lammii isaatu miidhaan irra gahaa jira. Mootummaan kun sadarkaa sanyii dhala namaa duguuggaa uummata Oromoo irra kaaniyyuu dabalatee kan geessuuf deemu malee kan duubatti jedhu miti. Isa kana keessatti miidhaa jiru irratti walirratti birmachuu, waliif dhaabachuu, wal cinaa dhaabachuu, aadeeffachuu akkuma gochaa jiru kanallee ammallee mallattoo gaggaariitu mul'ata. Inni kun itti jabaachuudhaa qaba. Wal gargaaruu, wal tajaajiluu, waliif dhaabbachuu. Inni lammeeffaan uummanni Oromoo humna ta'ee as bahee jira. Akka humna siyaasaatti akka inni olaantummaa qabaatu, akka inni dhibee isaa proomootii godhachuu danda'u, humna isaa, beekumsa isaa, qabsoo isaa toora hundaan jabeeffachuu inni garaagarummaa yaadaa qabaate illee gara tokkotti walitti kuufataa adeemuun yeroodha jechaadha. Daran deeggartoonni dhaaba keenyaa deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo miseensa adda bilisummaa Oromoo hoogganummaa adda bilisummaa Oromoo jalatti yeroo isaaniitti dirqama isaanii dachaa godhanii dhaaba kana toora hundaan aangoomsan ta'uu qabaa. Inni kun immoo murannoo cichoomina jabaa barbaadaa. Kanaaf itti irratti jabaatanii kanarratti bobbahuutu furmaata jedheen kanaaf waamicha godha. Toora hundaan karaa jiruu biyya keessaa, jiruu biyya alaa, tinnisa adda addaa godhamu keessatti haamilee guutuun miseensi deeggaraan adda bilisummaa Oromoo qooda fudhachuudhaa qabu. Yaal Dr. Shugguxi xumuraa irratti kanatti dabaluu barbaade. Akkuma isinuu irraa naa ibsitan Awurooppaatti walga'iin konferensiin guddaan firaaf alagaan illee gurra qisee dhaggeeffataa tureef milkii isaallee irraa dubbatu gaggeeffamee xumuramee jira. Mee kanaan wal qabsiisati adda bilisummaa Oromoo jaarmeeyolee yookaan immoo qaamota uummata Oromootiif qabsaa'an bifa kanatti hirmaachisuu keessatti maal hojjetaa jira, maal hojjechuuf jira kanarraa akkuma dabalataatti watti na ibsitan jechuufan jedhe konferensii gaggeeffame kanaan wal qabsiistanii hirmaannaan isaanii hoo maalidha konferensii kanarratti? Adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu jaarmolee siyaasaa Oromoo waliin gar tokkotti luuca'anii dandahamnaan walitti baquudhaan dhibee jennaan agoobara tokko irratti waliin waliin hojjechuun furmaata dhaabbataa yookiin katarsiimoo godheeti ilaala. Guyyaa tokkollee jaarmolee Oromoo akka hariiroo toftaadhaaf itti dhiyaateen beeku. Haa ta'u inni kun akka hawwamutti fudhatamee waan kun gama lamaani kan adda bilisummaa Oromoo dhiibbaa godhu komaandii godhu tun ta'in kan walii galtee wal hubatanii daaloogii godhatanii daaloogii ifaatiin kan waa tolfatanidha. Isa kana keessatti yeroo hedduu waa tolfatanii irratti hojjechuuf waliin yaalamee jira. Kan Minisootaa irratti 2016 keessa jaarmoleen 4 walii galtee godhatanii isa sana irratti cichanii hojjechuu yookiin yaada isa tokko kabajanii wal faana deemuun haga tokko hir'inni mul'ata. Haga xumuraatti kana keessatti kan hafe adda bilisummaa Oromoo fi dhaabbata Adaawoo jedhamudha.
warri kaan dhiisanii haalli tokko morga dhiisanii deebanii itti deeban jiru. Waliigala kan inni jechuu danda'u yoo gama lamaaniitiin fedhiin jiraate irra guddaa isaa immoo diina keenya irratti ilaalcha qabnu ilaalchi keenya wal fakkaataa tahaadhe yoo ilaalchi keenya adda adda ta'e diina irratti siyaasa ta'eeti siyaasni kun gamaa gamana nu dhaaba jechaadha. Isa kanarraa uf qusatanii middle ground barbaadanii wal faana hojjechuu tolfachuudha karaa London konferensii hunda isaanii afeerree turre akka hiree sababa bal'aadhaa fi asirratti waa jechuu hin dandeenyeen irraa hafanii jiranii baay'een isaanii hundi isaanii jechuu danda'ama. Furmaanni isaa gama lamaanuu bira jira. Gama adda bilisummaa Oromoo duwwaa miti. Gama isaaniitiin illee waan isaan tolfatan ni jira jechaadha. Kan gara fuula duraa tolfachuudhaa qabnu sararaa deemsa mootummaa EPRDF kufaatii isaa dura yeroo inni kufee booda yeroo ce'umsaa booda kan jiru roodmaappii kanarratti dhimma Oromoof dantaa Oromiyaa irratti ilaalcha wal fakkaataa tokko gaafa tolfannee sanarratti wal hubataa deemne tarii rakkoon kun haga tokko ni salphata jenneetti jedheetanii ni yaada. Waliigala garuu gama adda bilisummaa Oromoodhaan waan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu irratti gaaf tokkollee qusatee hin jiru. Fayyaataa Jaal Dr. Shiggut Galataa miseensa Shanee Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa damee hariiroo alagaa yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ammallee irra deebi'ee galanni keessan bilisummaa haa ta'uun jedha. Isinillee ammallee irra deebi'eetiin isin galateeffadhaa qophii kanaaf na dhiyeessuu keessaniif fayyaataa galatoomaa galanni keessan ka bilisummaa ta'uun jedha.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'u dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kan har'aatii qophii keenya tokko lamaan eegallee isa maayitirra geenye jirra. Qophiin keenya inni maayitis ibsa adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa irraa laatame ta'a itti dhiyaadha. Haala yeroo irratti ibsa adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa irraa kenname. Haala yeroo biyya keenyaa irratti ibsa Sidaamaa fi ejjetoo irraa kenname. Biyyi keenya Itoophiyaan waggoota 27 darbaniif mootummaa faashistii fi sagalee uummataa dhaggeeffatuu hin barbaanneen bitamaa turte. Yeroo ammaa kanatti ammoo haala biyya keenyaa yoo ilaallu biyyi keenya biyya mootummaa hin qabne ta'uu irra darbee haalichi baay'ee hammaataa fi lammiileen nagaan bahanii fi hojjetanii galuuf sadarkaa hin dandeenye irra gahaniiru. Humni waraanaa daangaa biyyattii eeguu mannaa olaantummaa Tigraay tiksuu irratti bobba'e. Akeeka abaaramaa wayyaanee TPLF kana galmaan ga'uuf akka mijatuufis golgaa labsii yeroo muddamaatiin biyyattii bulchiinsa waraanaa jala galchuun sirnichi lammiilee fayyaaleeyyii irratti duula ajjechaa fi qeerraa buqqaasuu geggeessuu irratti argama. Hogganoonni sirnichaa fi ajajootni waraanaa akka dhuunfaa fi murnaatti hojii qabeenyaa biyyattii saamichaan onsuu fi gara alaatti guuruutti bobba'anii jiru. Qonnaan bultoota biyyattii hiyyeeyyii gara laafina tokko malee lafa isaanii irraa buqqisuun weerara qabeenyaa fi dachee cimsaa jiru. Humna waraanaa fi tikaa guutummaa guutuutti hoggantoota TPLF'n durfamanitti dabalee dhaabbileen siyaasaa wayyaaneen bixxilamanii naannolee irraa kahaman irra hedduun isaanii itti gaafatamni isaanii TPLF'if waan ta'eef jiraachuun isaanii ummata bakka bu'aniif fayyadurraa miidhaa hammaataa qabaate. Waan ta'eef ummanni Sidaamaa waggoota 27 darbaniif cunqursaa kan gadi jabeessee mormuun qabsaa'eera. Wareegama hedduus kaffaleera. Ejjetoon Sidaamaas qabsoo ummata Sidaamaa galmaan ga'uuf ummata isaanii cina dhaabbatuun dirqamoota seenaa bahuu irratti argamu. Addi bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa yeroo ammaa kallattii qabsichaa babal'isuu fi ummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa biroo wajjin ta'uun ciminaan qabsoo geggeessaa kan jiru yoo ta'u, haala yaaddessaa yeroo ammaa irra geenye kana ilaalchisuunis ibsa ejjennoo armaan gadii kana baaseera. Tokko, labsii yeroo hatattamaa biyya keenya irratti sababa tokko malee kan labsamee fi mirga lubbuun jiraachuu fi nagaan bahee galuu ummata keenya guutummaa guutuutti kasarbe gadi jabeessinee balaaleffanna. Daddaffiin akka kaafamus gaafanna. Lama, gochaan ajjechaa fi qeerraa buqqisuu lammiilee keenya irratti humna waraana mootummaa wayyaaneetiin raawwatamaa jiru bal'inaan itti fufeera. Addatti yeroo dhihootti ajaja murna komaandi poostii yeroo hatattamaa hundaa'een magaalaa Mooyaaleetti lammiilee keenya fayyaaleeyyii hojii idilee isaanii raawwataa turan irratti dursamee itti qophaa'amee fi ta'e jedhamee kan raawwatame yakki ajjechaa fi buqqisuu gocha suukanneessaa sirnichaa ifatti kan mul'ise ta'uu darbee sirni kun oolee osoo hin bulin qaarifamuu akka qabu yeroo kamiyyuu caalaa kan ifa baasee mul'isedha. Ejjettoonni Sidaamaa yakka ajjechaa fi buqqaasuu lammiilee keenya fayyaaleeyyii irratti raawwatame gadi jabeessee morma ni balaaleffatas. Yakkamtoota gocha farra dhala namaa ta'e kana raawwatanis hatattamaan seeratti dhiheessuuf lammiilee Itoophiyaa biroo waliin taanee tokkummaan ni qabsoofna. Sadii, qonnaan bultoota Sidaamaa hiyyummaa fi dhabiinsa misoomaan miidhaman 10,000 lakkaa'aman irratti duula maqaa magaalaa hawaasaa babal'isuu jedhuun lafa isaanii irraa buqqisuu fi akkuma barame weerara lafaa itti jiran hatattamaan akka dhaabbatu gaafanna. Dabalataanis qonnaan bultootii fi maatiiwwan Sidaamaa magaalaa hawaasaa fi naannoo isheetti waggoota 27 darbaniif qe'ee bara baraaf irra jiraatan irraa buqqifamuun hiyyummaa fi jireenya gadadoof kan saaxilaman hatattamaan beenyaan kaffalamee fi akka gadi dhaabbatan akka taasifaman cimsinee gaafannam. Afur, murni wayyaanee TPLF karaa seeraan ala sabaaf sablammoota 57 caalan kachoo kibbaa jedhu keessatti erga walitti qabee uggureen booda
dhaaba ergamtuu isaa sochii dimokiraatummaa uummattoota kibba Itoophiyaa jedhu hundeessee uummattoota cunqursaa fi saamaa jiraachuun haqa eenyuyyuu beeku. Dhaabni kun saboota kibba Itoophiyaa keessa jiran kamuu kan bakka hin buune ta'uu caalaayyuu ofii isaatii humna homaatuu kan hin qabnee fi ajaja wayyaanee TPLF irraa fudhate isa qofaaf kan hojjetu waan ta'eef hataattamaan diigamee uummattoonni sirna naaf ta'aa fi na bulcha jedhan bilisummaa fi karaa dimokiraatawaan filachuu akka danda'an akka taasifamu gaafanna. 5. Lammiileen keenya ilaalchi isaanii nageenyaa fi guddina biyyaaf ummata isaaniif ta'urraa fi ilaalcha murna cunqursituu EPRDF irraa adda waan ta'eef qofaaf manneen hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran miidhaa irra gaheef beenyaan kaffalamee fi hataattamaan haal dura tokko malee akka hiikaman gaafanna. 6. Mootummaan EPRDF Adawaawii Itoophiyaa bulchuuf ga'umsa kan hin qabne ta'uun irra deddeebiin waan mirkanaa'eef mootummaan ce'umsaa hundeeffamee lammiileen hundi kan irraa qooda fudhatan mootummaa ummataan filamee fi ummataaf hojjetu hundeeffamuu irratti haalotni akka aanjeffaman gaafanna. 7. Dhumarratti lammiileen Sidaamaa hojii mootummaa roga adda addaa irratti bobbaatanis ta'ee dhaabbilee siyaasaa adda addaa keessa jirtan ejjettoota wajjin harka wal qabatuun ummata keenya sirna cunqursaa irraa ittisuuf dirqama seenaa akka bahattan waamicha keenya dhiyeessina. Sirni cunqursaa fi abbaa irree murna saba tokkorraa ijaarame EPRDF Adawaawiin tumsa ummattootaan aangoorraa ni qaarifama. Ejjetoo adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa bitootessa 12 bara 2010 Hawaasa. Marichoyoya, animayoya, marichoyoya. Barhajane hanse, ashahagete manse, asine hongani, igupatenoya, walemayoya. Animayoya, marichoyoya, animayoya, marichoyoya. Barhajane hanse, ashahagete manse, asine hongani, igupatenoya, walemayoya. Ewa, ewa. Adare garbuka modulate kalan nori birate dararoha adal solawa nori mami choroya. Lale kubo bisar bajasa warro nirifa yula tese ni farote kuru niri mami choroya. Dararu dal dafaya animayo atavaya karmantana mama apoya lasila kuni dafaya animayo lalu sita alal tanti mami cholo animaya animayo palo marichoyo animayo ewa marichoyo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffame tokko lamaan isiniif dhiyeessaa turre kanumaan raawwatee jira. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nu dhaggeeffachuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jechaa nagayaadhaan manna. Injifannoo uummata Oromoo.